masaratuun adhe. Fayyisaa Lubbuukoo. Fayyisaa Lubbuukoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaan har'a arjoo targamna, arjoo guddattu targamna. Walitti keenya alimaa biratti targamna. Mee arjoo guddattu maaliif dhufne laata? Walumaan haa ilaallu. Akkasumallee obboloonni keenya musliimaa naannoo arjoo fi magaalaa baadiyyaa keessatti argamtan irra deebi'ee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha. Maarree obboleettiin keenya alimaan yeroo darbee waldaa faarfataa masarat yookiin raajii masarat jedhamuudhaan kan beekamu waldaa faarfataa masii deemteetu obboleettiin keenya kun rakkoo adda addaa keessa turte jechuudha. Isheenis maal keessa turte, akkamittiin dhattee, maaliif dhattee, waldaa sanatti maal agartee naannoo waldaa araaraa jechuudha naqamte. Akkamittiin akka dhatte, ergasii immoo maal akka ta'e ishumarraa waliin nageenya. Alima, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Okay, mee ati jalqabarratti maqaan kee eenyume? Halima Usmaanii jedhama. Halima Usmaanii eessa jiraatta? Arjoo guddattu. Arjoo guddattuu jiraatta. Mee yeroo darbe viidiyoon kee sooshaal miidiyaa irra olii gadi deemaa ture waldaa araaraa yookiin waldaa faarfataa masarat keessatti viidiyoon kee utuun olii gadi deemu argaa turre. Akkamitti dhattee achi maaltu si geesse barbaaddee jaallattee Yesuus Waaqayyoodha jechuu dhattee moo mee akkamitti dhattee yaada kee kana nuu ibsitaa? Na dhukkubaa ture, baay'ee na dhukkubaanii ture. Mana hakiimiirras jojjooraan ture, mana hakiimiis dhaqaan ture. Natti fooyya'uu dide. Okay. Achi karaa bukkeen taa'ee waan agadaa, yeroon taa'ee waan agadu hin fayyine Haliimaa naan jedhu hin fayyine. Warra eenyutu akkasiin jedha? Warra kiristaanaa. Okay, warra kiristaanaa hin fayyine Haliimaa siin jedhe si gaafatu? Hin fayyine naan jedhu. Gurri koo mana yaalaanuman deema jijjiirama arguun dadhabee. Innaa jijjiirama nagartaa amantii keetti sin bu'u. Waa tokko amantii kee hin daangessu. Amantiin kanuma keedha. Waldaa masarat dhaqi fayyitee galtaa qorichatti siif godhu malee amantii kee hin tuqanii waa tokkoyyuu. Amantii makeetti deebita fayyitee magalta qoricha sii godha. Ati akka mana hakiimii akka mana yaalaatti dhattee jechuudha. Okay. Anammas ta'u amantii kootti hin bu'u yoon dhaqe qoricha yoo bitames yoo immoo naaf laates fudhadhee galee gurra koo kuni naa fayyina barbaadee man deeme manuma hakiimii natti fakkaate akka mana hakiimii. Ajiib. Achi gaafuma balbala sana dhattee ol galtuyyuu dhabda fayyida. Kuma kana ofirraa dhabda gurra kee kanaan jedhan. Kuma gurra keetii kana ofirraa dhabdaa naan jedhan. Akkasumatti innumti halkaniif guyyaa riibana dhorke kun yoon dhaqe fayyee mangalaa hin jedhan. Fayyitee galta amantii kee immoo hin daangessu naan jedhan. Isheen na fuutee deemte. Gaafa na fuutee deemtu achuma siree balbala masarat sana bukkeedha siree qabannee bullee. Achi halkan sa'aatii 5tti kaanee hiriirre. Halkan sa'aatii 5 moo? Ajiib. Na dhukkubaa gurra kana na dhaata. Halkan sa'aatii 5tti hiriirre. Sa'aatii 5 sa'aatii 12tti baarrii nu jalaa banan. Achi sa'aatii 12tti baarrii nu jalaa banan kana hin dhannee ol gallee gaafa ol gallu bakka hundumtuu ibsiin guutuun anuma laala. Ibsiin guutuun shaarbii koo kan akkas godhadheen dhaqee musliima dhufeedhani. Ibsiin guutuun dhaltuu hin jenne dhiira hin jenne anumaan na ilaalu karaa inni fooqirra jiru sinachirra jiru anumaan na ilaalu. Bakka isaan ofii isaaniitti akka amantii isaaniitti kadhachuu jalqabanii hanga sa'aatii 6 akkas wayyaa koo kana dhufanii akkas godhanii na qaqqabu. Hin fayyita iddoo fayyinaa dhufte. Eenyu isaan walitti qaqqaban kun namoota baay'ee moo namoota tokko lama? Baay'eedha walii isaanii hin beeku. Haa jirra hin fayyita homaa tokko rakkinni hin jiru yaaddee innaan jedhu. Dhufanii maa uffata kee tuttuqanii keessa qaqqabanii maa? Na qaqqabanii uffata koo kan akkas godhe kanuma uffadheera akkas na uffatuma kan uffatteerta gaafichi. Na qaqqabanii hin fayyita iddoo fayyinaa dhufte ifatti baatee naan jedhan. Isa isaan akkas naan jedhan kana sammuu keessa na deeman maalidhaan ifatti baatee naan jedhan kuni ani ofii koo gurra nama raacheen naan hin dhufe hin fayyita gaafa mana kiimiin dhufe akkasitti naqen gaafa akkas jedhu achi sa'aatii 6 wayitti osuma isaan na qaqqabanii na haasofsiisuu na kofalsiisuu na taphachiisuu barbaadu. Keessi koo garuu na dide keessi koo kolfis hin jedhu. Bakka garaan koo naammaate suma achi dhaqe kan. Akkumatti nani ofii koo musliima ta'ee isaaniif faarfatu nutu haadhu hin sirbu akkamitti nani akkasittiin keessa taa'a jedhee akkasittiin garaan koo kuni baay'ee manana. Achi sa'aatii gara misaatti dhiyaateera. Masaratiin dhufe gaafa masarat dhufu lafa dhiitanii utaalanii kaanii sirban. Anis ka'ee akkas gaafa ilaalu achirraan gadi deemaa dhufe. Sila yoo akka hin deemetti garuu yeroo gibbii sana galteeyyuu ofirraa dhabdaa naan jedhan. Ani ofirraa dhabuu miti. Yeroo man gibbicha galeeyyuu moo gurri kun na dhaate nattuu caale. Achi gaafa masarat dhufee achi kadhannaa kana jalqabee uummata mataa rurrukutuu jalqabe. Achi gaafa kana
namni shaamizi tisheertii adii lama uffatu namni lama dhufanii harka kana jala tokkos jala nagalee tokkos jala nagalee nakaasuu isaanii beeka. Yeroo achi nageessanii eessa kanaan deemaaran hin beeku. Gaafa fillafiitii isaa nageessan gaafa si'a tokko na dha'u mataan kun waan akka gargar na baqaquutti. Eewsidhe. Masaratu na dha'e. Isaatu harkaan sirkuta. Harka isaatiin fuudhee na rukute. Gaafa na rukutee mataan koo waan iddoo lamatti ba'u natti fakkaate. Dhukkubbiirraan kan ta'e. Ammas si'a tokko natti deebi'e. Gaafa si'a tokko natti deebi'u ammas mataan koo baqa na baqaqee gaafa akkas jedhee kufu lafaan akaasan kufe. Jarri lafaan si ga'anii deebisanii wajjin si kaasan. Ammas na kaasanii harka kee ol qabinaan jedhan. Harka koo gaafan akkas gadhee tokko asiin fuudhee akkasitti na qabee tokko achiin na qabee Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedhee gaafa nan jedhu nan dhagaa. Achi ani ofii koo miirri dhukkubbiis natti dhagahame miirri naasuus natti dhagahame hin jedheen Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedheen Yesuus Kiristoos fayyisaadhaan jedheen achi itti amaneera jedheen jedhe hin jedheen ammas hin jedhinii naan jedhe. Diidicha keessaa kokkotanii immoo miidiyaa irratti baasaniiru. Hin jedheen itti amaneeraan jedheen. Achi sana booda naakaa dhaqaati jedheen. Ganna deebisan. Gaafa ganna deebisan jedhan. Taayikin iddoo kee taa'edhaan boorsaan koos akkasuma wambarii jala jira. Dhufee man taa'e lafa wambarii kooti. Ishee wajjiniin dhanne suni hin gallaa jedheeniira. Isheenis hin gallaatti. Akkasii kadhatameeras hin gallaatti. Yeroo akkasittu hin galtu jedhan isaan kaan. Ganaa bartooma qabdaa. Barumsa bartummaa barataa. Biiroo ganaa dhaqxaa. Amanteetta waan ta'eef hin galtu naan jedhan. Maala namani ani hin jedhan. Ani maali namani ani gurri koo nama raachee jennaani halkaniif guyyaa riiba dhabeennaani mana kimii maal kiristaana bira dhaqanii marfee akkamachaa jiru wayyaa qabatanii marfee nama akkamaara. Akkuma kana seen qoricha qaba gurratti sii naqaa zeetii wayii jira hin bitatta isatti sii naqama gurri keessa akkasii duude kana isa akkasii waraanus akka sirraa akka bishaanii godhatu sidhii sanaan jettanii naan dhufe malee amanuun dhufne baranii musliiman jedhan nangalaa nagadhiisaan jedhan. Bakka nangala ganaa si waamaa taa'ii muslima sila intala muslima sila ganaa si waamaati taa'ii wambarii makeerraa naan jedhan warri na bukkee achi intaa'u nagadhiisaa nangala bakka na dhukkubaaraan fayyuu mini uttuunatti caalee gurri na dhukkubaa jira nambaa nagadhiisaan jedhan in deemtu kana achi isatti minadhe gaafa inni tokko ol deemu ani bishaanan bitadhadhee miliqee jalaa ba'e inni tokko kana na buta yeroo nani lafaa ka'u inni tokko immoo carqii koo gara gadii na buta. Nagadhiisaa mee bishaanan ishii bishaan irratti kadhatamuun bitadhaan jedheen. Bishaan ishii ginda geessuu irraa irratti kadhatamuun bitadhaa. Namni bibbitataa mitiin jedheen nama yeroon gaafadhu bishaan kana maal gootu gaafan jedhu. Ayilaan ishii giisaa irraa buqqisnee irratti namaa kadhatamaa fayyinadha maadoodhaa jedhan. Isheen gaafan akka sedhee baarrii gadi ba'u eessa dhattaanaan jedheen baarrii irra dhaabatu. Bishaan ishii giin bitadhaa irratti kadhatame jedhaniin jedheen. Gadi ba'een baajaajiidhaan eessa deemta jennaan mannaaraadhaa. Ishi baqa mannaaraan dhaqaana fideen baajaajii keessa bu'ee akkanattiin galee rabbiin galatuun jedha kan inni gedduu sana keessaa ba'ee dhufee nama kootti obbolaa kootti haadha kootti saba kootti dabalame rabbiin galateeffadha. Jijjiiramnoo sirraa fayyiteetta yeroo isaan sii kadhatan yeroo isaan adda keessa rukutanii lafatti sii dabalan yeroo sana fayyinisitti dhagahame. Waa tokko fayyina miti ittuunatti caalee gurri na dhukkube. Isaanoo maal siin jedhan? Mataa koo na rukute sana. Isa mataa koo na rukute sana addi koo kun waan baqaqu natti fakkaate achi dhufee gaafa safara kootti bu'e ali akkan gaa achi dhaqee miidiyaa irratti gadhiifamee feesbuuk irratti maal irrattis baay'ee raccaame wanti kun oggoman dhaqee aliima baga nagaan dhufte naan jedhan warri kaafiroota achi iddoo fayyinaa dhatte si agarree irraa baga nagaan dhuftee fayyitee naan jedhan. Innaan gurra koo ammayyuu na dhukkubaara. Maanni maachuudha masarat bira dhaqanii hin fayyine jechuun sobadha naan jedhan. Gaafa akkas naan jedhani hin fayyine gurra koo ammayyuu na dhukkubaara naan jedhan. Jarana gaafa nasii deemu amantii keen tuqunaan hin jennee isin amantiitti hin bu'u hin jennee zeetii sii kennaa waama kadhannaa tokko kadhata gaafuma achi galteete hin fayyitaa hin galta naan jettan malee amanii kottuuti Yesuus Kiristoositti amani siin hin jedhu naan hin jennee isin amantii keetti hin bu'u naan hin jennee. Ati amma waa'ee lagatti shaaworii galuu kee maal kee jalqaba dubbatteetu achi afaan kee irraa fuudhee dubbate moo hafuurumaan yookiin immoo waaqayyotu itti meema arge Haliima? Naasofsiisee kee jechuudha akka hafuuramaatti akkasaatti akkasittiin naasofsiisee boodarra yeroo akka sedhee milladhe gaafa harka koon na qabu ani waan akka waan qabsiisuuf ka'e natti fakkaate gaafa ilaalu hoomaan jiru lakkaa isaan harka ol qabi amanii naan jechaa jiru. Bismillah yaa jamaa yeroo darbee
seenaa ishee keessatti akkaan dhukkubsattee gurri kun keessi akkaan isii dhukkubee mana yaalaa hedduurra naannoftee dhukkuba kana hedduu akka dhukkubsachaa turte uummanni naannoo isiidhaa beeku. Uummanni kun sobee sossobee attaallalee jechuudha. Mucaa asiif achi dhahee mana waldaa araaraa deemi dhukkuba gurraa kee kana ka waggaa dheeraadhaaf wajjin dhamaate kana hin fayyitaa jedhanii sobanii attaallalaniin. Amantaa kee wajjin walitti hin bu'u. Yaala qofa argattee deemta. Akkuma namni bakka wahii deemee marfee waraannatu, akkuma namni bakka wahii mana yaalaa deemee yaalamee deebi'utti zayitii dhangala'aa isaan sii kennaniin kanumaan fayyitee galta. Amantaa kee wajjin walitti hin bu'u jedhanii sobanii yaa jamaa sobaa mucaa fuudhanii waliin manaa bahan jechuudha. Uummanni naannoo isiidha, namni naannoo isiidha. Gaafa dhattee achi geessu mucaa asiif achi qabuudhaan, uffata irratti qabuudhaan, qaama isiif asiif achi qabuudhaan akka isiin achi barbaramtu, akka isiin of wallaaltee kuftu taasisuudhaan, akka waan isiin ofiin dubbatteetti haala kanaan miidiyaarra babal'atee ture jechuudha. Lammaffaa gooftaa fudhadhu jedhanii osoo isiin harka isii gaddeebistuu didanii humnaan namni lama harka isii gamanaaf gamana humnaan qabanii ol kaasanii jecha humnaan jechisiisan jechuudha. Dhiibbaa amantaa babal'isuudhaaf dhiibbaa hagana ga'u dubartii dhuunfaa kanarratti, dubartii nagadattee bultu irratti taasisuun maali wanni akkanaa? Isinittoo maal isinitti fakkaata? Dhiibbaa akka kanaa uumanii uummata fayyisna jedhanii uummata sobuudhaan, uummata akkanaa sobaa fi acbarabbaruu barsiisanii haala kanaan uummata sobanii dhiibbaa amantaa babal'isuu taasisaa jiru jechuudha. Kanaaf intalli yeroo sanatti waan hin godhe hin beeku, ani mana yaalaa natti fakkaannaa nan deemee nuun jechaatti jirti. Isaan garuu achitti mucaa asiif achi qabanii dogoggora keessa gashaniin jechuudha. Kanaaf amma wanni ati achitti hojjette dogoggora ta'uu isaa achuma deemuun iyyuu dogoggora ta'uu isaa hubattee jirta amma. Jalqaba isaanii gaafa wanna kana sirratti godhanii jalqaba informationii si gaafatan, odeeffannoo si gaafatan, waan siyaasofsiisan qabanii. Wajjin deemnes maal taateetu akkamitti si dhukkubuu dandeenyaan jette. Garuu gaaf tokko akka carraatee laga wayii miiccaadhannee achitti shaarii gallee magalle. Amma eeggasii immoo ji'a 1 fi torban tokko ga'eera. Gaafichi shaarii gale suni gaafa kamisaadha. Kamisa oole jumaata oole qidaamee na dhukkubee sanbata immoo mana yaalaan oole jedhee himeera. Achittis maal taate aliimaanaan jedhee na lafa labsiisee yeroos jechuudha. Yeroos baay'ee haaseera. Afuura budaan sirraa iyyee lagattan argadhe jettee lagattan si argadhe jettee afuurri budaa yeroo sirraa iyyuu afuurri budaa yeroo sirraa iyyuu lagattan argadhe jette kinoo aliimaa budaan si nyaate naan jedhe. Achi adda koo kana keessa si'a lama na dhadhee. Zayitiidhaan mee maal si godhamee zayitii sana akkam godhamu? Zayitii sana dhaqii bitadhu naan jedhan. Achi ani ofii koof dadhabeera. Inni dhufeera yeroos achi faarfataara. Zayitii kana bitadhu malee naan jedhan. Rabbitu na argammoo keessa koo zayitii kana ofii koo dhaqee hin binne. Afaan keettis waa tokkottis gurra kee kanattis naqatta amma naan jedhan. Ishedhee anoo birriis baay'ee baadheen jiru jennaan. Ay rakkinaan qabu ammuma qabduun naadiiti sii laatu naan jedhan. Birrii meeqaan bitamaan jedheen. Birrii 500 naan jedhan. Achi birrii 200 fi birrii 100 irra kaa'ee itti laadhee namatti. Gaafa namatti itti laadhu namichi dhaqee naa bitee dhufe. Naa bitee dhufee matsaafii guddaa tokko wajjin zayiticha naa fidee dhufee kan ammoo qubeen dandeessa siras galgala yeroo tokko irraa dubbifattee wanta jedhu adda baafattaa naan jedhe. Nama baay'eetu bitataa zayiticha. Warra achi keessaa hunda isaanii bitata. Achi isaa bitadhee fidadhee dhufee achitti afaan keetti naqadhu naan jedhan. Numti bitee dhufe kun. Maalidhaan nadhaamoo maalidhaan jedheen. Ay ilaalistii naan jedhe. Sodaadhee naan akkasumatti qabee afaan kootti akkas godhe. Sinaqani. Afaan kootti bifu godhe. Achi zeetii ittiin mootii hojjetanii nyaannu kan akkas jedhaa nadhaa osoo tokko hin jedhu. Kan ammoo galgala irraa wanti jettaa amma immoo hin galtu torban tokkoof asitti bartooma wayii qabdaa deebitee immoo biiroo ganaa dhaxxanaan jedhan warri na bira barumsa wayii qabdaa amanteetta waan ta'eef naan jedhan. Araan hin amanneen jedheen ani waan hin amaneen qabu nan gala mana kootti. Ammayyuu taanaan waan hin amaneen qabu zeetii kan ammoo naan jedhan galtee naan jedhan. Beetasabiin kee yoo si balaaleffatan abbaan kee maatiin kee hundi isaa yoo si balaaleffatanii zeetii dibataa kana fuutee harka keetti dibattee
warra kana akka isaan sittin dubbanne ofir ittiin tuttuttee isaanuu zeetiin kuni isaaniin irraa tessaa. Ajib. Zeetii kana fuudhee Raatessaa jechuudha. Zeetii kana fayyadamtee maatiin kee akka isaan sin dheekkamne raatessuu qabda. maatii kee raatessita. Zeetii kana dibattee dhattee abbaa akkam immaa akkam fayyaadhaa ittiin tuttaa isaanuu maal jedhu booda intala koo malee. Bakka kara isheen deemte deemna waan isheen nu gorsite fudhanna jedhu ittiin bakka mata ciminaan irra mootee jiraatta wajjin. Gootee jirtaare? Ngoone rabbiin na arga. Egaa asumaan iyyuu warri zayitii afaan namaatti naqxanii afaan namaa distiis miti bira distiis miti afaanii wanta akkasirraa of qusatamuun gaariidha. Takka turtanii shunkurtii barbaree akkatti nannee sodaa keenya isa guddaadha. Hayyee haa ta'u egaa faarfataan masii Yesuusin gansiisee ture. Islaamni Yesuusin ni amana baasuu hin jibbu. Yesuusin akkamitti amana akka Rabbii barbaadee jaallatee gara bani Israa'elitti ergetti amana. Ergamaa Rabbiiti jedhee amana. Isa kanaafi amma gara amantii kee jalqabaatti gara Islaamummaatti duras ati qalbiin kee keessaan baan humnaan si baasanii qofa kee mirgaa ol qabadhuuti. Ashhaadu. Allah ilaha illallah haqaan gabbaraman Allah malee hin jiru Nabiyin Muhammad ergamaa Rabbiiti Yesus Kristos yookiin Isaan ergamaa Rabbiiti Rabbi Rabbuma Yesus namuma Allahu Akbar. Eenyummaa Kiristoos isa dhugaa, maalummaa Kiristoos isa dhugaa ka qabu nuyi musliimoota. Akka Kiristoos barbaadutti Kiristoosin kan jaallatu nuyi musliimoota. Kanaafuu ati amma Kiristoosin sirriitti fudhattee jirta. Nabiyyallaahi Ciisaa Yesuusin jechuudha maalummaa isaaf eenyummaa isaa wajjiniin amma reefu sirriitti fudhatte. Walaakin dhaamsi keenya inni guddaa yaa ummata Islaamaa maqaa dhukkubaatiin maqaa zayitiin nama fayyisaatiin hin burjaajja'ina. Burjaajjii hamaa kana jalaa isin baraaruudhaaf viidiyoo kana isiniif waraabutti jirra. Jecha keenya sagalee keenya isiniif dabarsutti jirra. Hin burjaajja'ina keessattuu uummanni Naqamtee fi naannoo isii jirtan hundi. Namni kun waldaa araaraa ka jedhamu kuni burjaajiidhaan deemuutti jira. Amantaa keessan isin jijjiirsisuufi waan kaleerraa fayyitan hin qabdan waan caggaarraa fayyitan hin qabdan. Waan dhukkuba qaama guutuu kaanserii fi maalirraa fayyitan tokkollee hin qabdan. Kan isaan godhaa jiran duula dhiibbaa amantaa isaanii babal'isuudha. Kana ammoo amantaan isaaniiyyuu hin eeyyamu, amantaan seerri biyyaas hin eeyyamu jechuudha. Nama burjaajessanii aca barbaranii gara amantaatti nama fiduu jechuudha. Kanarraatii of qusadhaa. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin obboleettiin keenya gara amantaa ishee dhalootaatti deebitee jirti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maarree akkasumallee hawaasni, uummatni, firoonni fagoo dhiyoodha. Obboleettii keenyatti mufattan qalbiin isin cabee asumaan akkasiin dhiifama gootaniif jechuu ni barbaanna. Obboleettiin keenya gaafichas uffatuma kana uffattee jirti. Har'allee uffatuma kana uffattee jirti. Nun akka warra gaanii gadi diraamaatikaaliin hojjennu amma arjoo guddattuu jirra. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kanarratti haasaa dheeraa wanti haasofnu hin jirru hunda keenya gammachuu guddatu nutti dhagahame. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiif galanni haa ta'u dhaamsi kanuma isaanii kana kanuma qabannee hundi keenya kana booda dhaamsa siin dabarfannu namni burjaaja'ee dhama'ee waan garaagaraatiin dhukkubnis fayyaanis harka rabbii jira waan ta'eef dogongoraa waan hin taane keessa galuu akka hin qabne kan jedhu dhaamsi kiyya kanuma. Obboleeyyan keenya kun immoo karaa fagoo irraa deemanii dhufanii karaa dheeraa deemanii dhimmi kun dhimma nu ilaallatu dhimma diinidha dhimma islaamadha kan jedhu deemanii dhufanii jazaa isaanii jannata rabbi haa kafaluuf obboleessa keenya Abdii Raggaasaa fi ustaaza keenyas hunduma isaanii jedhee kanuman jechuu barbaada haasaa biraa hin qabu. Kanaaf asumarratti inshaallah kar ustaaza keenya ustaaz Badruutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan koo Sheekh Badruu Yaasiin jedhama. Walitti qabaa mana maree dhimmoota islaamummaa aanaa diggaatidha. Nuuf namni keenya jechuudha laafaasa ta'u jabaasa ta'u nuuf qaaliidha. Qalliitti gadi hin dhiisnu dawaa caalu qur'aana rabbii of hirkaa qabna. Namni keenya nuuf qaaliidha qalliitti hin argatanii hin dhamayinaa jennaanii isin immoo warri karaa dheeraa deemtanii dhuftanii asitti nu laaltan ulfaadhaa galatoomaa ni jirra amantii keenyaa fi diinii keenyaaf isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.